السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرت وردفتوتا بيجي كورا شازينو فياكي سني بقرقي سني نسنين جدا الرالي بيجي تكون قبض ديدو فيجرا هقات عمرا كبيكياتي ناوجنين تران سنين جدا innis maa inni hojjettanii diraaboksiini jawaalli gariini qafoorraa qabaachuu ni danda'a. kan koolaa kun asirratti ni argitu dha nabdii qaba. kun diraaboks ka jedhu kana faayidaan isaa maa inni jechuun keessaniin oolu irra caalaan keessan egaa jawaalumarraas kan qaban ni jirtu. kan immoo jawaalarraa hin qabnes immoo pilistoorii keessa galtanii buufachuu ni dandeessu isiniin jedha. yuutuubii keessa pilistoorii keessa galtanii afaanii pilistoorii keessa galtanii asirratti itti barreessitanii gadi buufachuu ni dandeessu jechuudha. Diraaboks jettanii hoggaatti barreessitanii sarchii gootu jechaadha. alaa kunuunsa tokkoffaarraa kanatti diraaboks istiroojiyoonni baakaappii kanaa isa kana gadi buufattu jechuudha. amma waan gadi buufadde jiruuf iyyuu anaaf gadi hin bu'u jechuudha. appichi isa kana kan koo waan gadi bu'ee jiruu fi abdeetii godhi jedha. ani asirraa qafoorraa waan hin qabuu fi warri hin buufanne pilistoorii keessaa buufachuu dandeessu isiniin jedhatti barreessitanii. diraaboksiin kun isa kanadha jechaadha. amma gaa keessa galla. faayidaan isaa maa inni yoo jettanii suuraa garaa keessa dhoffachuu, faayilota maqaa namaallee keessa dhoffachuu waan akkasiitiif kan inni nu gargaaru. suuraa namaa, suuraa keessan, viidiyoo, maqaa namaa ammallee akkasitti keessa dhoffachuu dandeessu. yoo jawaalli keessan cabe, yoo jawaalli keessan bade jalqaba irratti gaawwanan sinii immoo qabu iimeelii paaswoordii sin gaafata. jalqaba irratti maqaa keessan itti naqxanii gara gadii irratti anama waan banee jiruuf iyyuu achii booda maqaa keessan itti naqxanii maqaa abbaa keessanii iimeel orfoonii irratti iimeelii keessan paaswoordii itti galchitanii I agree siniin jedha. I agree itti galchitanii achii sana booda iskeeppii gootanii mana kana fidee isinii baasaa jechaadha. asirraan yoo feetanii suuraalee garaa as keessaan fiddanii itti dabaltu jechaadha. kunoo as keessaan akkuma margitan kana as keessaan dhuftaniitiji waan feetan itti dabalachuu dandeessu. as keessaan seentanii jechuudha. aploodii gootanii akkanatti as irratti seefii godhachuu dandeessu. kunoo laansiniin jedha. ida'uu kana tuqxanii jechuudha. waan feetan as keessa yoo dhoksitanii jettanii gaafa iddoo tokko yookaan jawaalli kun cabee jawaalli kun isin jalaa badee jedhee bakka biraallee yoo deemtanii waan as keessatti kooppii gootan waan as keessatti gootan kana jawaala biraa irratti illee argachuu dandeessanii isiniin jedha. obboleewwan kiyya akka irraa fayyadamtanuu faayiliilaa kunuulaa nashiidaalee garaa si os keessa dhoffachuu feetanii kunuulaa tuqaa dalga sadan kana tuqxaniitiyyi wanti hunduu isinii bahuu danda'a beektanii. manni pootollee kunootii isin hundiyyuu keessa galtanii ilaaluu dandeessu. laan kunoo kana zimmadheedhuma keessa gashee irraa laaleerraa akkanatti itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. obboleewwan kiyya akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. waan isin dhibe immoo koomentii jalatti naa kaa'uu dandeessu isiniin jedha inshaallah. akkanatti itti fayyadamtu faayilis, footoo, offlaayinii, nootifeeshinii waan adda addaa kana isin keessa deemtanii sirreeffachuu dandeessu isiniin jedha inshaallah. akkasiin isiniin jedha. nagaa rabbitti naa tura. assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.